Alamni fintumsa waan qabu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa barsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nagaa rabbii nuuf jiraadhaa. Kun argaa dhagayetti tola ooltoota jaarmaa ijoollee biyyaatiin. Hojjamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota sagalee jaarmayaa Ramadaan Mubaarak baga ittiin isin gahee khabara hedduu waliin nu haa gahu. Tola ooltonni jaarmayaa qarshii 30,000 takkaa fi 550 uummata keenya kan diinni weeraree abbaa ajjeesee qabeenya jalaa gubee ilmaan uummata keenya qaalii nurraa yatiimseef deeggarsa godhee jira. Yeroo ammaa kanatti miseensa haga hoggantootaatti laafannee wal facaasnus xiqqishoo qabnuun ummata keenyarraa hin callifnu jedha gareen tola ooltoota jaarmayaa ijoollee biyyaa. Warahmatullahi wabarakatuhu. Kuno haftee birrittiidha 550 waan sanirraa hafe kuno mucayyoo kana warra roobitti barbadaa'ee qabeenyi isaaniitu mucayyoon illeen adagaadhaan immoo dura akkana tahe kuno haftetti mucayyoo abbaa mucayyoo kanaatiin isinii geenya amaanaa keessan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. qabeenya keessa rabbi isinii faatu abbaa ilmaanii ni beeytaa ilmoote yaa haadha ilmaanii tanciini buugarte roobaaf caamaa marti isaanitti buute bornu ta'uu maala arra isaan taate eenyutu dirmaataa yoo ati caljette eenyutu dirmaataa yoo ati caljette alamni fintumsaa waan qabuun gargaarsa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleen keenya obboleessa keenya Arbiyya Aliyyi Musee kan gaafa jawwahaa shahide kunoo warra isaa amanaa keessan warra isaa ishee takka 5,000 mas ishee takkaaf 5,000 amanan keessan kunoo bira isin gahee jira. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen keenya jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kunoo obboleen teentuni kan wareegame fi yatiima irratti hafe qabeenya isaaniillee barbadaa'e birrii 2,000 amaanaa keessatti isinii dhaqqabne warra Wammadee Hussein jedhamti Hosan Qurqur. Ishiin tunilleen warra ejjetasi warra Musaa Wammadii akkuma san yatiima fi qabeenyillee barbadaa'e abbaan manaa ishiilleen shahide jechuudha. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. qabeenya keessan kee rabbi barakaa guddoo isiniif haa kaahu. Ishiin tunilleen warra Musaa Wammadii warra Umar Wammadii akkasuma warra irraa wareegamanii fi qabeenya isaanii barbadaa'e yatiima wajjin hafanii birrii 2,200 amaanaa isaa itti isiniin geenyee jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya horii jamaa khairidha. Kunoo obboleen keenya jaarsoleen isaanii irraa shahidan rabbi shahidee nuuf haa godhu. Isaan ammoo yatiima fi qabeenya isaanii harkatti barbadaa'e kan bira dhaabbattan amaanaa keessan biraan isinii geenye. Ati warra eenyuti? Aliyyee warra Aliyyi Hasan kunoo obbolee keenya birrii 2,000 biraan isiniif geenye amaanaa keessan. Ati hoo warra eenyu jette? Hasan Shee Umar kunoo isinilleen haalli isaanii wal fakkaataa kan tahe jechuudha rakkinni isaan gubbaa gahe. Ati hoo warra Musaa Muheedha. Ati hoo warra Hasan Qaallichaa. Hunda keessan obboleen keenya rabbiin jaarsolee keessan shahidee isiniif haa godhu. Wakiila rabbi isiniif haa ta'u. Ilmaan keessan ilmaan abbaa caalaa rabbi isiniif haa taasisu. Obboleeyyan keenyas qabeenya keessan qabeenya dhuma hin qabne rabbi isinii haa godhu. Wakiilii nuuf taatanii rakkita keenya bira nu dhaabbatanii rabbi isin bira haa dhaabbatu. Obboleeyyan keenya qabeenya keessan rabbi isiniif haa guddisu. Waan saddaqattan hin dhabinaa birallee hin dhabamina. Anuuf tura. Aamin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah salatu salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen keenya mucayyoon tuni warra Umar Musaa Gurraachoti. Jaarsi ishiillee irraa wareegame yatiima 4 irratti dhiise qabeenya ishiillee irraa barbadaa'e kunoo birrii 2,000 biraan isinii geenye amaanaa keessan. Ishiillee rabbiin ilmaan ishii kana wakiila haa baasu. Isinillee rabbi anaaf isin haa jiru caayaa jannataa jala warra dhaabbatu addunyaatti warra bal'ifatu rabbi isin haa taasisu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya obboleetiyya rabbiin si haa milkeessu sillee ilmaan keetiif rabbiin wakiila siif haa ta'u wakiila rabbi siif haa baasu.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وبلين كينيا ورا عربية أولو كان لولا روبي كستي شاهدة كنوا يتيمة وجني في ليسة ديمة بكم لما معنا كيسان براسني جني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا إلماني نبيتا الموت يا هذا إلماني تنجيني بوغرتي روباف جاما مرتي إساني تبوتي برنو تاو مالا الرئيسان تاتي إنو تدير ماتا يواتي جلجتي إنو تدير ماتا يواتي جلجتي ألمي فين سا وانقابون غرغرسا دغرسا لمي دا إيا وللأبسا Debisa kusisa Mandi giranya tu rokok tu tigira Hamana arkade Erim